mana galgala argachuu yoo barbaadan boqonnaa bara bara argachuu yoo barbaadan jireenya bara baraa dhaaluu yoo barbaadan Yesuus Kiristoositti amanaa. Warri Yesuusitti amanan har'a isaanii miti borii isaaniitu qajeeleetu jira. Mana galgalaa isaanii qopheeffatanii jiru. Kottu sitti hima har'a mana babbareedaa lafarraa qabaachuu dandeessa. Har'a gamoo babbareedaa qabaachuu dandeessa. Har'a konkolaataa babbareedaa qabaachuu dandeessa. Ani garuu dhuguma isinitti hima wanta addunyaa kanarraa qabdu asumatti hin hafa. Yesuus Kiristoositti amante garuu dhaala bara baraa argatta. Gonfoo bara baraa seeggata. Jireenya bara baraa argachuu dandeessa. Kanaaf kottu gara Yesuus gara jireenyaatti kottu gara dhugaatti kottu gara boqonnaatti kottu gara haala galfatti kottu gara nagaatti kottu. Yesuus Kiristoos jireenya. Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Isaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu. Warri isatti amanan jireenya qabu. Warri isatti amanan nagaa qabu. Addunyaa kanarra wanti baay'ee si miidhuu danda'a. Wanti baay'ee si gooluu danda'a. Si mijatees mijachuu dhiisuu danda'a. Yoo mijatees mijachuu baatees warri Yesuusitti amanan ol gararraa mana qabu. Mana harki namaan ijaarre, manni harki namaan rukulle, manni ogeessitti hin buune, ergamootaan keessa qophaa'e, ilma Waaqayyoo Yesuusiin keessa qophaa'e, mana galgalaa qabda. Mana galgalaa kee tolfannu kana gochuu kan dandeessu garuu Yesuusitti amanuudhaanidha.